السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم ترتنا يا فيا كيس نقولي وانتيا نم بديتي فما إن شاء الله بقولي وانتي والله دعائي قد أمي ولا ما قلتي دعائي قد سرتنيا ميك وايف سرتنيا فيديو تكس نورا بيجرا قد سني لكسا إذا ألت سني ورا بيجرا لكسني مالي أما ما بريتة جرتي ganama kana xiqqoo rafee kanaaf na dunqoqqeessaa jira. Hirriba ganamaa tokko gisee qorraa kana das nama jedha yoo kaate immoo hojii mas jibbisiisa. Gudura immoo akka hojjanne immoo bakka asitti qorraa rafee deebi'isi gosaa jaafala akkatti rafee sa'a 8tti ka'ee jechuudha. Inni obbolee wanti akkam jirtan nagaa fayyaa keessanii maa badde roozaa tuubiin arga viidiyoo siyaa gani namoota hedduu namoota yuutuub hojjetan baay'ee isaanii hordofu garuu beektanii. Yeroo tokko Instagramii nama subscribe gootu tokko yoo sirriin dhufne amma ijoollee warroota Itoophiyaa gad lakkisin maal ta'e namni sun waan jiru wallahi na keessa ni dhufa. Garuu yoo minni viidiyoo gad lakkisee viidiyoo isaa laaluu dhabuu danda'a. Gattuqee taa'imii naa guuttee waan inni jedhu waan inni gad lakkise laaluu dhabuu hordofuu dhabuu danda'a. Giyyoo namni sun badu eenyumaa yoo WhatsApp illee haa ta'u karaa iimeellee haa ta'u TikTok irratti illee viidiyoo haa ta'u namni miidiyaa irra ijjiin argitu kana gaafa ijjiin duraan na badan qalbiin na yaadatti subhaanallahi. Nah akkasii nama anallee akkasitti duraan nama badii namni na yaadatu rabbina godhu. Kayir mangidii jireenya Itoophiyaa maal gaggaafatanii miti takka Itoophiyaa hojjechuu dhiisna illee itti deebii nama godhu beekanii Itoophiyaa sanitti isittuu galuuf na dadhabuu jiran nama isittuu galuuf na dadhabuu jiran amma laal biyya kana keessatti wallaahi soo jedhee carraa hojii hedduun qaba. Wallaahi 100% akka hojjechuu danda'u hin beeku obbolee wantiyya. Gina hojii hojjedhe kana irratti rakkoo hedduu jira biyya kana keessa tokkoffaa bakka jiru kana jiraachuu wajjin amma hojiilee amma ordarii soorataa kana jechuudha. Hojiilee ordarii soorataa kana yoo dhufanii fudhatan malee delivery kennuu hin danda'u. Tokkoffaa uummanni Oromoo biyya kana jiran kunniin yoo baangaalotaa fi hindiidha wal beekte hindi baangaaloo wajjin hojjetin jechuudha. Oromoo hojjechuu hin dandeessu. በጣም ይከብዳሉ yookaan hojiin hin jiru jedhan hatataa baay'isan amma mee dhiira Oromoo Qatar keessaa dubbisi hojiin hin jiru siin jedhan garuu gaafa ati yaamuuf deemtu hojii kana hojjedhu jettuun bakka xibaariin isaanii qaala'insi hojii isaanii bakka yaalallee wa'ii gurraan fa'anii naamun yaaddanii direevarii hojjamma ijoolleen hedduu hojiin hin jiru yan Qatarii keessaa. Fakkeenya namni hojiin hin jiru naan jedhe afaan musaati hojiin hin jiru siraa yeellamma naan jedhu kana ishii xayyaanuu si hojjechiisa kun ordorii ijoollee qabaa hodhu qabii geessii wal jetteen birrii xifii fudhataa birrii guddaa kana sirraa fudhataa saniin booda of nyaataa deeman jechuu karaa hojii san isiniin dabbaru of nyaataa deeman bakka alla idel lolaa dallanaa akka waan tola siif geessaa jiru wayii bakka ijoolleen Oromoo maal akka ta'e hojii dhafin tahanii. والله بالله وجيت أفنتهن بتعمل سلسلة كان بقى هنجي من وجي بقى والله أنا مو بقى جرات وجين هندي في بنغالي سافدان يوم بقى جرات هندي بنغالي سافدان بيسي تفترينا وجدا ودرينا جيسا جدان أنا ما بتورتي وما متي بهيجو يا تكونين بيتا وردي دبي راجوت تنجرا بقى في جولين دايما سافا بربادن fidaa jira jechuun inshallah order bituu fi gabbaasa kennutti mata ችግር የለብኝም አዲላ yoo kamera qopheessu xiqqoo halinaan mijjanne malee jechuun san dhiisuu hin danda'a ግን yoo isin Oromoo guuttee hojiin hin jiru jettee makiinaa dhaabdee jirtu soixee yoo dhabdoo maal isiniif fakkaata isin hin ajaa'ibsiisu bakka na ajaa'ibsiisan wallaahi wanti Oromoo ijoollee Oromoo sannafan subhanallah subhan kana barka duuba isaa nanqisu nama sadii mu afur mu shan gaafadhisa kazan Nizam ko minum makab nagar yelam sanuyu ani nun karaakaruyu kasala delivery magala sana keessa riyaala diidaman kudha shaniin hanga 25 geessan ana kiyammoo 50 geessan ijoollee 50 geestee meeshaa fi fudhataa artachuu 50 kaffaltee warra ceem immoo ani qixxee kaffalaafi በጣም ነው አርሳ ዱጋ ዱበቱፍ kana bichaa miti hedduu taasifee ijoollee uffata gurguran biyya kana keessa Qatar kana keessa hedduu dubbiseeni yeroo haasofsiisu wallaahi akkanuma jedhan Baangaalii hojjetaa irraa barnaan jedhan
wallahi bakka tidaarilleef baangaalii matta'aa jira hojiilleef baangaalii matta'aa jira baangaalii isin jibbeessatti isin caala jechuudha du'eetu baangaaliin isin caala ijoollee hedduun dhalaateen baangaalii akkas godha sana fiiwwan baangaaliin dachaa dhibbaa yoo dhalaateessan fuudhe maal isin haa xaabbasnu ree sijjamma dhalaanteen hin heeruminaa dhiira oromoota hojiin jaalannetti wallaahi hin heeruminaa Unizim jedheetu waan bakka biyya arabaa keessatti surree jiinsiin ta'u xaxxaree dhiira deemutti hin heeruminaa heerumtuu hiiki yoo barbaachisaa taatiin jijjiiramta gaafsa hiiterra bakka biyya arabaa keessatti sharaa godhatee ta'u xaxxaru jiinsii godhatee ta'u xaxxaru daratiin affa'u karshaan waan guutamuu hin dhabu kiisiin baadoo karshaan guutuu kiisiin baadoo aisaruun bakka akka isaan sana fiixaan duruu hin beekan baasawee gin amma daranuu waan ofii kiyyaaf waa xiqqoo hin jalqabe kana irratti bakka haala hidhan inti bisuu dhakbisan fa'a amma sababa namni naaf geessu hin jirreef guyyaa meeqa ijoolleen natti warwaatti teettee jechuudha hin gaafattaa riyaala 50 siin jedhan daqiiqaa 5 gadeebsullee riyaala 50 daqiiqaa 5 illee kadeemanii riyaala 50 daqiiqaa 2 illee deemu riyaala 50 taaksii isaa illee shariikallee ta'e riyaala 50 taaksisa እንዴት እንደሚያስጠላ አንበረም ሰኑማኑ ጀቹ በዛ ራሱ ሰራለ እኮ ቅጤ ከፈለ ጆለላፍ ቅጤ ዲደ ማን ከፈለ ሰደም ጀር ከፈልት ሰኑኑ ነው ጅኒ ወጃ ስንገለ ሰኒቱ ዮ ደይመን ከና ሜሻ ጆለ ኦሮሞ ጀቹ ሜሻ ከፉደኒ በቆረሪ ጌሱ ዮ ደይመን ኦፍኛታ ደይመን አንከን አንዱ ራሃን በይተኒ ራሃ የሮሊ ብራሃ ሱፍተር ገንጀረ ጆለ ኦሮሞ ተነራ ጀዳ ደይመን ሲንጅ ተርገጅራ baasawee waan hojjedhe darginiif ta'uut bakka anjiraami dhagahee gurra baateet maa callise maal godhuu qabu silaafu callisu baadhe maal jennaan waan nan ilaallanne waan ta'eef jechuudha kaza amma qabatamaa yoo argu meeshaa tokko irratti qaxaarii haga kibriitaa keessana keessatti gaxarii deemaa jira barsiin jedhala gaxarii badau deemaa jira balaas udii jira seenatti fakkaate gara baadiyyaa deemaa jira barcaafi baadiyyaa baadiyyaan qaxarii bakka wanjiru tana bakka biraan jirtu wakiirii tan takkitti bakki qaxariin baadiyyaan qaxarii kan beeku fuudhee ma jira bar uf nyaata uf lollola jechuu akka nama jaartiidha argamee deemu agartanii jaarti tokko yoo jaartii argattee jettu alleedan bakka akkas bindeet indama asxallu tokko lama miti bar nama sadii jarrabe ku tokkos eshi jedhee raawwatee zam caccachumaan maal taate deebitu kun deebistu ay bar xiqqoo isii hojiitu biizii na godhe hojii sharikaa yarkaa qaba gaafa duraa hojiin qabu hojjetuu barbaada jedhee namichoon lakkoofsanaa argee dhaqee dubbise amma immoo hojii shariikatti biizii isa godhe jechuudha laal gartanii gaafa hojii argan waxaaxaramtuu dhiira oromoo inshaa allah itti qayyaru inshaa allah jijjiiramtanis kana barka shamarran ta'e nagadi godhe wallaahi billaahi shamarran oromoo bar jajjaba rabbii jajjaba bar shamarran oromoo maaliif dhiira jajjaba koo cina dhabde malee jajjaba wallaahi laazim obsituu fi kutattuudha dubartii tamuu caalaa jajjaballee adaba qabeetti illee shamarran isinuma mataa keessan dhiiruma oromoo kana adaba dhoorge biyya oromoo keessatti illee namni biyya arabaa keessatti jiinsii jilbaraa ciccitti godhatee ta'u xaxxara eega isinii mee baangaali marratti maa jiinsiin arginu paakistaanota irra jiinsii maal arginu mee paakistaani surree jiinsii godhatu fida ani wallaahi suudillee hojjadhe an paakistaani surree jiinsii godhatu dhagarreen uffati isaas uffata hojiisan malee uffatuma hojiisan godhata aadallee haa ta'u uffanni sun isinii galee yoo nagar bakka fuulummaa isaanii fuul hojii fakkaatu nama kenna kana fuulummaa isaanii fuul hojii kustur jedhaa deeman namni hojii kustur jedhaan deemu bakka biyya ormaa kana keessatti qalaaxafanii doolcheef sumuuniif dumbulloon guuraa barakachiifatanii biyya ofii irratti waan guddaa hojjechuu wayya bakka biyya kan kee keessa jirtaati ka firiizii martee baatee surree tooxaxxartee baatee jiinsii tooxaxxartee baatee waan argattu labanaa fi jinnii fi jaankaa garaa karshaa guutee dibba guutee garaa hinqi galtee bokoytee ciistee raftee quuftee kaatee fuula fiimsitee deemuun gatii siin qabu obboleessa akhiraa gajjadhi du'i dandalagadhu biyya ormaa keessatti fuudhi gajjadhi nee raf dumbulloos jala buutuun biyya arabaa keessatti bakka hin ceeman qallaan hin ceeman hojii wallaahi hojii hin ceeman taazzabe baay'ee taazzabe amis duraanillee beekan gizee suudii dhiiruma oromoo hojjettu warra hawaalaa ergu warra maali yaamatanii ijoolleen mana hojii nama ergu kanneen wallaahi billaahi silxee fayyadama silxee jara guraagee waan biraa miti an jechuun gizee suudii jiru san waan biraa miti jechuudha
Diriivariin kun jechuudha warra kana daffaruu keessa tarii amma balbala kabana isa dhuma viidiyoo isin hojjechaa raabaa jiru balbala bane warra kana daffaruu keessa taree kalaas sa'a isaan hin jirretti akka barbaade saaloonii keessa deema yoo tasmaan gadi bahee fa'aa guriitti dhufee arge rimootii soqa jedhan sababa rimootii televezyiiniin kilaasii isaa nuun hojjetu garuu rimootii soqa jedha jechuudha. Gaaf tokko eessa dhaqee beeytanii miqatteen shintibeetii namitti dhiqaa jirti. Shintibeetii namitti madaamii jechuudha. Eessa dhaqee beeytanii kilaasii madaamii dhaqee kilaasii madaamii keessa shintibeetii jira. Shintibeetii madaamii miqattii yoo dhiitu akkana ollaalee akkasitti miqattiin agarte jechuudha. Miqattii soqaa achi dhaqee kazaan miqattiin agartee naa yoo maal jedheen turu miqattiin agartee naan ushuu beninti jennaan miqattiin Filiippiinii. Maal barbaadda jettee jennaan jechuun rifattee asxaabaa kaasii jaarsa bira taree ani maxba kaasee jira qursiillee nyaatee geesse jaarsa dura qursii isaa kenneefi jira qursii nyaatee geessee ergasii turee jira walakkaa booda bakkas jaarsa sa'a sagalitti ribaa ka'ee jaarsaaf qursii dalagee cattiin immoo gubbaa qulqulleessti waan ta'eef an jala qulqulleessa qursii dalagee gaafas jaarsaa qursii dalagee jaarsaa qursii nyaataa jiru osseenuu jaarsillee argeen jiru osseenuu jaarsa jahaasahee asiin gabbahuu ture didee tuffii jaarsaa qaburraa gubbaa fooqir ol bahee sadarkaa lammaffaa dhaqee kilaasii namittii seene mee maa soqaa deeme ani maxbakaa jira jaarsi hin ergin hin dhagaa jechuudha waan asiin gattarise malee waan asiin gubbaa tireessewu kazaan micattiin itti dhaqee maal jedhee micattiin argitee jennaan jechuudha inti hin jedheen maal jettee micattiin akkamitti as dhufte kilaasii madaamii jettee micattiin jechuudha jennaan qursii maaliif naannoo jettiin jedhee micattiin lolee muuriitti qabate hin sababar qursii jaarsa dura nyaate min zamaana. Ammas aanni gubbaa dhiqsee jaarsatu qursii nyaataa jira jechuudha. Anjeesallee kennee jaarsi osoo hirribaan kaane anatti dalaga dabareen qursii guyyaa sana kiyya waan ta'eef micattii hin dalaytu. Kazaan anaa miti ka qursii dalaguu isiidhaa yoo qursiin dalayin as maal goota kilaasii namittiitii jettee micattiin akkasitti biraa gadi bu'e. Yeroo isii biraa gabbuu san immoo caammaa harkaa qabatee deemaan ta'eef maxbakaa goreetti maxbakaa silkii qorqoru jira harka dhiqatee bahe. Si ani namichi eessaa dhufe jedhee yaade taa'ee caammaa gubbaa fidee caammaa jala kana gabbuuse maal jechuudha macallise booda micattiin akka godhataa tamaa dhufte karimaan ati maaliif hin kenniiniif qursii maaliif hin kenniiniif naan jette ay wallaahi kenneef hin jira jedhee nandee qursii maalii bar gubbaatti akka kilaasii madaamteetti natti dhufe maasoo ixan jennaan qursii naan jedhe agartanii akkin waasoo qaaf dhaqee waasoo qaaf kilaasii namitti dhaqee micattii ammaa keessa jirtu argee jennaan qursii jedheetti garagalee loleen hin kijiba bar mees laasoo qursii nyaanne eeyyeen. Qursii nyaatee jira. Tamam sa'aan dhufaat jaarsi irra barafuuyyuu ka'ee qursii nyaataa qursiin isaa sa'a 8 irratti sinii galee sa'a 7 irratti hin barbaadu ganama gisee sa'a 6 jaratti gaaffarii achiin du'aa malee nyaatan hin barbaadu sa'a 8 qursii isaan kennaaf rafullee irraa ka'ee qursii isaan dalagaaf maaliif akka dubbiin barbaadu waan ta'eef jechuudha micattilleen akkasuma. Sa'aatiin kun immoo sa'a 9 foyi jaarsa qursii nyaataa jira inni qaata nyaate qursii jedhee micattiin lolaan jechuudha. Innaa maal jechuu barbaade qe'ee abbaan yoo of tuffachiise alagaan badhe akka barbaade keessa garmaamasni galee siireessi ta'uudha wallaahi qe'ee ofiirra siireessi ta'u jaarsi kun fayyaan qabuumi gaaf an bira gahee xiqquma baabaa jedhee akkana fuulatti seeqadhallee jechuudha kunoo fayyaan qabu bakka yoo inni waa balleessaa jedhallee fuulumatti seeqadhaa yoo inni waa tolchaa jedhallee bakka yoo inni nu arrabsullee itti seeqanna maaliif bakka fayyaa akka hin qabne taraddaani waan taaneef jechuudha xiqqoon seeqadhu hin namata namitti natti hamata namitti waan namitti guutuu natti gadhima ammallee itti pilipiillee akkasumatti anaaf itti pilipiillee qabee gaafa suuqiin fidullee akkasumatti gadimaa ture jechuudha namichi kun dhufnaan illee waan namitti akka itti gadaqqise hamaa namitti sanuuyyuu jechuudha sanuu eebii haadha manaa fi namni siwaaqatti maa siwaaqatti jechuudha akkanaa nabira maal jettu badhee qabdii waan jiraa miireen jara arabaa madaamii arabaan beekana mala jaraasa kana guutuu citeetti namichatti namichi dura madaamii maaf sodaatu soodee balbala kan asiin hin banne gara asiin ol seenne amma asiin banee achiin seenaa aga barbaade gubbaa soxaa deema jechuudha. Sin ajaa'ibsi akkatti nama gubu akkatti nama aarsu jechuudha wallaahi laazu an yeroo jalqabaaf nama akkana likiskisii kan arge jechuudha. Micatti Filiippiinsa ija argatee ashkaraakaraa ture hangaruu jettiin kennine siirees ija ittiin kennin hogganan ajaju xiqqoma inni fuula nabbadee jennaan xiqqoma inni waajaan jennaan nyaata isaa fidee dhufe wallaahi laazu
jalat darbaan akkanatti jalat akkanatti jalachi darbee biraa deebi'a haaseenaa na himatu maan rakkadhe baqa minim nagar baqa anjaarti isaati mitire akka barbaade yoo inni kabaj takka isaan qabu xiqqishmu jechaan nan kabaj taanan malsi badaat deebisa malsiin anti deebisu malsi fokkotaa kan kulii zaqqi ce'een gaaf tokko na gubee warabbi kulii zaqqi ce'eenan kaza gaaf tokko illee gaazii rakkabi jennaan gaazii rakkabuun beeku jedhe anaan morka jedha bar ani rakkabeen beeku dhuguma hin beekaan sodaadha waan ta'eef rakkabu mi'atti illee ni sodaatu mi'atti waggaa 13 asitti azirtu ka sodaattee rakkabuu diddanii daaqabaa gaazii isaanii rakkabaare hin rakkabu jedhe isa yaame jaarsi kan isaan rakkabu jedhe isa yaame kan naggote inti maa darbii rakkibii inti maa darbii tasawwii haadaa inti shogol daagar kaddaama beet saanaan jedhe maafi maalum jedheen akkana maafi maalum intu beeku bakka akkas akka jechuu lolaan jechuu jaarsun duratti fixixatti jennaan narraa gaccadhise ana oluma jedhee lallaalulla madaam illee caalaa namicha illee caalaa ana sodaatee jedheen amantan baqa ihtiraam seeran afaan nagayaa dubbannaan waan san hoodhu jedheeni inni xiqquma nyaara guurran nyaata isallee hatta nyaatu misaa fiduuf jala darbaa isinin jakka saree kanatti alsamaa'um innaan duraan hojjedhillee beekaa mana ormaa garuu mana waa'ini jiru baay'ee hojjenneen walumaa galatti maas nan jechuu barbaade isa toddaan nakuuti amma daqiiqaa jaha kana waa isaan haasofsiise jazbaa bara amma sa'a kana jaarsi akka rafeen beekaa bakka waan an jiraa miti manni ona waan ta'eef asiiseen asiin bahuudha garuu walumaa galatti amma waa'ee ijoollee oromoo irratti wanni isin haasoo waan hin jirreef bakka walumaa galatti hojii tuffatan biyyi oromoo ormaa kana keessatti hojii tuffachuu miti biyya keessatti hojii tuffachuun diina isaan tuffachiise ijoollee ta'in ijoollee oromoo biyya ormaa keessatti miti biyyum Itoophiyaa keessatti hojii tuffachuun isaanii akka alagaan dhufee irra mana ijaarratu isaan godhe akka alagaan dhufee irratti daratii baasu isaan godhe akka alagaan dhufee irratti qucee baasee qe'ee abbaa isaanii qe'ee irra ari'atu godhe jechuudha wallaahi firiizin waa namaa hin godhu surree faashinni gate bar surree qaaraa isaan godhatan kana faashinni qaata gate ammallee surree isaan mee biyya Dubaay kana keessa ilaala dhiirota Oromoo mee wallaahi obbolee wanti dhiirota Oromoo argatte surree qaaraa godhattee sanuuta jilbarraa ciccittuu godhattee caammaa sneekarii godhattee nixxir jesu Dubaay kana keessa tanniif abbirii teessan nyaata bari'uun badee nan gubbadhee yaa kanaan kennitanii birriisan wallaahi taa'ee walumas fiddu aayisni godhu maa eegisin raafi bar ansilaabirin teessan namni oofte birrii mana madaamii keessa akka fiddan beeku sana namni oofte naa kennaa siniin jedhu garuu yoo sittonni jedhee naa kennitanii wayyaa yoo sirriitti ulfaatti ba'aansi yoo barbaanne naa kennu wayyaa wallaahi namsi keetanii naa kenitanii nagaa kiyyaan galee biyya kee irraa zinnaxu ittiin jedha birrii teessan du'aa himmoo ajaa'ibatti isni godha garaa qulqulluudhaan ana wayya ka'an nyaadhu wayya alal aqal ana gabrummaa jalaa baastan jechuudha sanimmoon kan yeroo kamuu gabrummaa jalaan baane kasammuun gabroominaa fiisin ayodduun bakka hojiin hin jiru jedhan hin kijibanii dhiirri Oromoo hojiin hin jiru jette hin kijibde mee dhiiruma jaraa hojiin hin jiru jechuu baay'istu fida hin jirtu teennuma tanatu hojiin hin jiru bakka ciisichaatti isaan agarta bakka fiigichaatti isaan agarta bakka kuwaasitti isaan agarta masmarratti isaan agarta dhalalleen dhiirrilleen teennuma bakka ijoolleen hundisii rakkattu midira rakkattu hullaa ufumaa keessan hojii tuffattanii hin taasisu wallaa ijoolleen hedduun amma waan akkas amma sababa hojii xiqqoo irree jalqabe tanaaf ijoollee hojjetan hedduu dudubbisee jechuu Qataar kana keessa ijoollee mana uffataa qabanii kan mana madaamii keessatti uffata gurguran agartanii hedduu dudubbisee jechuudha. Akkasin na himan ka'an fi dhagahuu fi akka isaan ta'an argu caalaa ka isaan na himan na ajaa'ibsiise bar wallaahi naan jette jiruu seetaa naan jette jiruuma seetaa. Oromoo hojii hojjedhette ilma yaadin naan jette hisdiin isaanii naan jette akkasittu bakka ani baangaalis leessa arga amma baangaalii tokko kaargoodhaaf jechuudha kaargoo Dubaayitiif dubbise alaa xuulima viidiyoo koolina bilbilu sunis alaa xuuli riikardii lama sadii bichaa karaa waatsaappaa olii deddeebiste kaargoo Dubaay irraa jechuudha asnaa ergamu karaa kaargoo isatu raabsa'een Qataar kana keessa nama kabajaati miire dubbisuu qaba kaaree baangaalii ho'iite daammaan isa beekaa booda yeroo gaafa dhugaa baangaalii naan jette. Kazan akka kaargoo kanaa erga akka hin dandeenye irraa beekee bakka attillee bilbila irraa dhaabadhee jira. Didiisa immoo bilbila kaasuu didee kazan
kaasee yoo jedhu namni kun deddeebisee lul maali jennee kaasennaan nama naa gaafadhu jedhee waatsaappiin. Barii nama sii gaafadhee riyyaan kee tokko amma biyya galee ma bilbilee isa siif gaafadhee jennaani waan akkana ka hojjennu hin qabnu naan jedhinillee kun soorataan xalabsiisaa rukuna jechuudha Dubaay irraa hin qabnu nuti kaargoon keenya kaargoo koosmootiksii fi kaargoo uffataa bichaadha naan jedhinillee kan soorataa kana laayisensii hin qabnu naan jedhe. Ishi bakka hayyee galatamu jedhee raggachifadhe. Fidhee miiraa lammataa waliin bilbiluuf hin jiru. Gaafa kaani maqammaan sun maal jedhasi viidiyoo kana. Maaliin kun jinniin viidiyoo bilbilu? Viidiyoo kana namni viidiyoo natti bilbilu ijoolleen natti bilbilu. Didiisoon viidiyoo natti bilbilu. Akkana sitti hafee Abdalla jedhee abbiyoon kiyyoo waa mammaaku. Saaniin booda kootu jedheen si'ii edaa'e. Illum maqaata nama biloo gochuu isa yoo wanni akka nama biloo gochuu na gammachiisu hin jiru. Immoo viidiyoo koolii nama wanni akkas na gammachiisu nama deddeebi'ee natti qo'illee deemee biloo godha. Kama dhiiraa kan dhiiraa shamarran hin tuqu baay'ee biloo kan goonu shamarran. Illee masa gata laala. Biloo kisa godhe jechuudha. Amma garam dalagan ishee akkami dalagan hojiin ni jira. Kin nama hojjechiisuu hin jiraan akkami dalde barsilaa anis dalagee namas dalagsiisuu hin danda'a bar. Akkam gootumee dhiiruma Oromoo tan hojje akkami dalayda. Olii galatti bakka isin gaa viidiyoon dheeratee jira. Hedduu ulfaata wallaahi hojiin nuti tuffannu. Lafateen tuffii irraa barnuuti irraa ijoolleen teenya dhiiraa irraa bahara seenteetti gurgurattee irraa baqattee lafa manaa lafa qonnaa akka barbaadde guggootee irraa baqattee sababa hojii hin beekneef sababa hojii tuffattuuf baqattee ambiti biraa dhufee immoo lafa san irratti ila gimbii agagoo kan ijaare qonna ajaa'ibaa kana masinuu irratti qotee gaafa nu jiraatu biyya ormaa ta'ettee yookaan ta'an baharri nyaatee tuusila yookaan hooletii fi re'ee gandaa jala ciistee asii achi qe'ee warraa sallaalti laqe'ee warraa gurgurattee biyyaa baay'ee sallaalti jechuudha diqqeen Oromooti kun wallaahi laasa batafaxiroo keenya sana fiidha nuti akkasii fudhadha Oromoo hojii irratti batafaxiroo keenya sana fiidha garuu wanni namarraa jijjiiramne jiru ofirraa haa jijjiirru laal. Sinfinnaa kana uumama linaa isaanii fi taanu garuu uumamumaan nama wallaalaa ta'e dhalate ilmi namaa uumama kanaan sinigalee akkuma uumama wallaalaa ta'anii dhalanne uumamumaan sinfinnallee qabnasaa xayyib wal jala barachuutu immoo akkana nu balleesse kaanee tokkummaadhaan biizinasa babbareedu hojii babbareedu walii uumnee wal uumsisnee amala fokkataa kan ofirraa lafa haa kennu laafinna kennaaf hojii tuffachuu kennaaf qe'ee keenyarraa baqannee qe'ee keenyarraa facaanee biyya ormaa keessa baay'anne malee Oromiyaan nu geette hojii jaalanne Oromiyaan anaaf sillee dachii warra kennaa nu geette silaa jechuudha. Dachii warra kennaas nu bulchite silaa jechuudha. Akkana biyya ormaa kanatti har'a waan biyya sana fi ta'anii biyya ormaatitti illee sana fi ta'anii umrii ijoollee teenya shamarraniitiin taphachaa jiran jechuudha warroonni dhiiraa. Umrii ijoollee teenya shamarraniitiin kan taphataa jiru sana fi biyyaa santi biyyaa bahe. Biyyatti qotee jijjiiramuu hin danda'u magaalarra taa'ee daalachatee bisootis itti lallabaa jechuudha. Lafti abbaa faadhisaa immoo kontiraata namni biraa irraa qotatee galchata. Ofii qotuu hin danda'u dhiira ta'ee jechuu surree hidhatee zaqqee hidhatee jechuudha. Kana kan biyya ormallee bahee isinitti taphataa jiru. Mee nuti shamarran akka shamarran Oromootti warra dhiiraa kana itti dhiisaa haa jabaannu obboleessa cimaa of cinaa qabdu taanaan wajjii wajjadhu jabaadhu sinfinnaa kan ofirraa lafa kaayi warabbi obboleettiiti. Jaarsa cimaa qabdu taanaan illee akkasuma. Bixaam nama midaabbira wallaahi laazum ijoolleen toloojiin jaallatan. Ragaa qabatamaa ta'e irra ga'ee jechuudha.